finxaaleeyyii gama lamaan shanii lachuu shanii afaan Oromoo dubbatus shanii afaan Amaaraa dubbatus irratti kallattiin jiru ifadha. Olaantummaan seeraa kabajamutu irra jiraata. Kan nagaadhaan galu immoo karaa nagaatiin akka galu irra deddeebinee itti ibsamaa kan jiru uummanni keenyas ibsaa jira. Kanaaf isa sochiiwwan jalqabaman dafnee xumurree uummata keenya aara galfachiisuu qabna. Olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti garuu mamii tokko keessa galamuu hin qabu jechaadha. Isaaf mootummaan xiyyeeffatee kan hojjetaa jiru isa kallattii maraan itti deemuu qabna. Keessattuu bulchiinsa lafa keenyaa afaan ol qabatee uummanni keenyas ilaaluu qaba jechaadha. Uummanni keenyas ilaaluu qaba. Akkamitti lafa keenya bulchina, akkamitti nama nuuf hojjetu ofitti qabnee jiraachifna, akkamitti waa hundi ilaalamuu qaba jechaadha. Sana alatti garuu uummanni Oromoo uummata hunda faana nagaadha. Tokkummaadhaan jiraachuu barbaada, jaalalaan jiraachuu barbaada, tokkodha nuyi durisi. Ammas tokkummaa keenya eegnee deemna. Isa kana gidduutti garuu humnaan fedhii isaanii kallattii adda addaatiin warra immoo lafa buufachuu barbaadu jabaannee harka ol qabannee irratti qabsoofnee karaatti galchuu danda'utu irra jiraata. Inni asii ba'es inni kaanis waa badii irratti wal gargaaranii akka hojjechaa turan uummanni keenya waan argaa turtanidha jechaadha. Garuu immoo kun haala kanaan ittiin fufu waan achi keessa jiru qulqulleessinee karaa hin qabsiifnaa hojii tarkaanfiin adda addaas gidduu kanas fudhatamaa jira. Qulqulleessinee karaa qabsiifnee uummata keenya jireenya isaatti deebisuu irratti hojjechuu nurra jiraata. Asirratti cimsinee kan hojjennu ta'uusaa kaasuudhaa fi qormaata hedduu keessa dabarree waan as ga'e kuni gonkumayyuu duubatti deebi'uu hin qabu. Duubattis immoo hin deebi'u. Rakkoo kana keessa jiru, qormaanni kana keessa jiru daran nu cimsaa dhufe. Kan kaleessaadhaa har'a cimneerra. Kan har'aarra immoo boruun cimne. Kana keessatti tokkummaa keenya eeguu, tasgabbiidhaan hojjechuu, jabaannee immoo carraa arganne hundatti fayyadamnee misooma hojjechuu, carraa arganne hundatti fayyadamnee jiruuf jireenya keenya jijjiiruu irratti jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Gama murtiitinii fi gama achi waan gadi dhufu irratti baay'ee yaadda'ina. Isumaas jiraan isin harka ol qabannee dubbii jiru lafa qabsiisnee jenne waan barbaadamu hunda hin finna isiniin jechuun barbaada. Kan nageenya keenya eeguu wanti murteessan carraawwan jiran akka jiruuf jireenya uummata keenyatti jijjiiraman gochuun nurraa eegama. Nageenyi nama dhuunfaatiif baay'ee barbaachisa. Maatiifis hin barbaachisa. Magaalaafis, aanaafis, godinaafis akka naannoo biyyaattis nageenyi murteessaadha. Boora waa hunda waan ta'eef nageenya alatti misooma yaaduu hin danda'amu. Nageenyaafis beellama addaa qabachuun barbaachisaa miti. Harrumaa kaasee Wallagga keessattuu Oromoon wal ajjeesuu, wal arrabsuu, wal tuffachuu, wal xiqqeessuu keessaa bahuu qaba. Garaagarummaan yaadaa jiraachuu ni mala. Rakkoon qabu garaagarummaa yaadaa Oromoo isa guddaa dhiisaati. Lakkoofsa xiqqaatidha. Maatii xiqqaa keessattis namni guutummaan guutuutti nyaanni isaa wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Oromoon bal'aadha. Akka bal'ina isaa aadaa baay'ee qaba, amantaas qaba. Akka jireenya isaas akka dachii isaa bal'ina sanattis yaadnis bal'achuu danda'a. Rakkoon qabuun yaadaan garaagarummaa keenya sana garuu akkuma aadaa keenyatti teenyee mari'achuu, wal qeequu, qorqorachuu dandeenye jennaan amma rasaasaatti deemuun barbaachisaa miti. Ammas waa'ee misoomaa kaastaniittu daandii ibsaa isa dhiisaa namni Wallagga keessatti guddate har'a aangoo qabatee jiru kun biyya kana deemeen daawwadhaa keessan oofaa keessan bulaa uummata koo deemee ilaalaa jechuuf rakkachuus akkamitti ilaaltu. Amma kana rakkanne soo yaannu soo lapheen keenya dhiyoo jiru uummata keenya biyya keenya ilaaluun rakkoo ture hin beektu. Adaraa keessoo keenya ilaallu. Oromoon wal tiksuu dhiisaati wal iyyafatee jennaan namni kan darbee Oromoo tokko hin danda'u. Qaawwa kan bane nuyi, kan wal qoodaa jiru nuyi, kan wal ajjeesaa jiru nuyi. Kana keessatti inni kaan fayyadamuu danda'a. Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kaan nama yaaddessee yaadu gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan
yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii, kaayyoo isaanii, yaada isaanii uummata isaaniitti ibsachuu danda'u. Baay'eeti waggaa 3 filannoon uummata Wallaggaa, uummata beekaa kan yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filata. Uummanni kun Abiyyiin hin barbaadu Shimallis naa wayii jedhee jennaan gammachuu guddaan itti ilaala, rakkoon hin jiru. Kun garuu humnaan ta'uu hin qabu. Kun garuu har'a Abiyyi moo bor Shimallis moo akka danda'utti yaada bu'uura misoomaa waliin hojjechaa deemuudha malee gaafa darabee Abiyyi akka Shimallis akka hojiin hojjetame godhee gaafa darabee Shimallis immoo akka hojjetame godhee waliigala hojii tokko hojjetin siizinii keenya yeroo keenya balleessuun barbaachisaa miti. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef qabsoon keessan kabajamaadha. Garuu daandii hojjetamu hin dhaabsisinaa. Daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatan Oromoof qabsooftu yoo ta'e carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii miti, hundi keenya eegnee hojjechiisuu qaba. Waa'ee finxaaleeyyii kaastaniittu keenya eegneennaan nu yaaddessu. Jalqaba kan keessoo keenyaa eegu. Waa'ee amantaa waldaa Ortodoksii wajjin waliigallee jirra. Oromoon afaan isaatiin faarfachuu barbaada, afaan isaatiin lallaba dhaggeeffachuu barbaada. Kan jedhu gaaffiin kun ka'eera. Jarris fudhatanii jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni afaan Oromoo danda'an Oromoo ta'an bakka hundatti akka ramadan waliigallee jirra. Dhiyeenyatti hin godhu jennee eegna. Kun tartiibaan hiikamaadha. Wanta akkasii kun fedhiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Karuma nageenyaatiin gaafachaa deebisuu dandeenya. Waan nu rakkisu miti. Qabsoo gurguddaa deebisnee jirra. Kana deebisuun baay'ee ulfaataa miti. Tasgabbiidhaan, nagaan, mariidhaan gochuu dandeenya jennaan waan deebisuuf nu rakkisu miti. Waa'ee tokkummaa Oromoo kaastaniittu bu'uura irraa gaafa qabsoo jalqabnu waa'ee tokkummaa Oromoo kaasee qabsoofne Oromoon hin du'a, hiriira nagaa hin ba'a, hin dubbata. Maaliif injifannoo argachuu dadhabe? Rakkoon isaa maa inni kan jedhu jijjiiramaan duratti ji'a 2 yookaan ji'a 3 duratti as naqamteen ture torban tokkoof. Akkaataa kamiin injifannoo fiduu akka dandeenye mari'annee waliigallee injifannoo finnee jirra. Qabsaa'uun Oromoof haaraa miti. Qabsoo amaneef aarsaa ta'uun Oromoof haaraa miti. Kan haaraa ta'e nu rakkisaa jiru injifannoo sana hubachuu dadhabuudha. Injifannee hin beeknu qaba. Reefu injifanne waan ta'eef waan injifanne sana kabajuu, tiksuu, gargaaru, mul'ata sana wajjin dhaabbachuu irratti rakkoonni guddaan nu mudachaa ture. Malee bara qabsoo Oromoon du'uuf qophaa'aa ture. Gaaffii gaafanne hunda mamii tokko malee deebisaa ture. Eega injifannee qabsoo jaarraa tokko ol abbootiin keenya itti dhamaan itti dadhaban gaafa deebii argatu wal dhaggeeffachuun, walii abboomamuun, wal kabajuun hin turre waan ta'eef nu rakkise. Dorgommii addaa keessa galle baay'ee gammadeen jira. Akkan deddeebi'ee dhufuuf, akkan deddeebi'ee isin arguu danda'uuf daandiin hojjetamuu danda'a. Dirreen xiyyaara hojjetamuu danda'a. Garuu lapheen irraa fagaannaan gatii hin qabu. Lapheen keenya walitti dhiyoo ta'uu qaba. Lapheef sammuun garaagara gaafa sammuun didee yaada addaa barbaadu isa hin mari'anna, rakkoon hin jiru.
kadhannaa keessan hin dhiisinaa. Kan nama gargaaru Waaqa waan ta'eef. Waaqayyo immoo nama amaneef duwwaa osoo hin taane nama dhugaaf dhaabbatuuf waan dhaabbatuuf hanga ammaa yaaliin baay'ee turee jira. Humna keenyaan jechuu hin dandeenyu gargaarsa isaatiin moonee jirra. Ammas fedhiin garaagaraa bitaa mirgaa jiraachuu danda'a. Wantani isinii ibsuu barbaadu humnaan arrabsoodhaan namni nu mo'uu danda'u hin jiru. Kanaaf uummanni keenya garmalee hin cinqaminaa. Sirriitti ijaaramnee jirra. Waan goonu hin beekna. Waan nu yaaddeessu hin jiru. Waan yaadnuuf mul'ata keenya galmaan ga'uuf humni nu dhaabuu danda'us hin jiru. Baay'ee yaaddeenaa garuu immoo kadhannaan dhiisinaa. ሁለተኛው ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። ይህን ድርድር የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አብዝቶ ይፈልገዋል። በዚህ ድርድር የሚሳተፉ ወገኖች ሁሉ የዛሬዋን ቀን እያሰቡ ከግጭት ከጦርነት እንደማናተርፍ አውቀው ህግና ስርዓት ተከትለን ይቅር ተባብለን ሀገራችንን በጋራ ማነጽና መገንባት እንድንችል የወለጋ ህዝብ አሁን ካለበት ስቃይ እፎይ ማለት እንዲችል ሁሉም ወገን የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ከወዲሁ ጥሪዬን አቀርባለሁ።